Amma gara sirnaatitti yookaan dhufu amma sirnoota jalqaba irra turan nuyi himtaniirtu amma sirna biyya keenyatti dhufe Oromootti dhufe addatti jechuudha. Sirna Habashaa jedhamu kanaan kan wal qabatu wanni inni haga ammaatti kan jiru kun jechuudha. Akkaataa dhufaatii isaa amma sirni kun egaa Minilik irratti guutuu sabaaf sablammoota biraatirra dabalatee biyya tanarratti sirna ta'e. Sirni kun ka'umsi isaa baay'inaan amantiidhaan wal qabata. Ortodoksii maddi isaa waajjirri isaa ortodoksii. waajjirri isaa sana Amma amma institution bakka itti hundaa'e amantii isaa. isaarraa ka'e akkaataa ka'umsa isaatii fi akkamittiin akka Oromoo fudhatama sirni kun itti nuufufuu qaba jedheetu amma lolli kan godhamaa jiru mitire. Sirni kun sirna koloniitii kan jedhu lakki kolonii miti kan jedhu waan kanarratti yaada akka nuufilitaniif kolonii yoo jennu kan biyya biraatii dhufe kan koloniifatu ture ideoloojii isaantu biyya alaatii dhufe immoo asuma. Well, kolonii dirqamaan laga ce'ee dhufuun qabu. Lafuma tokkotti kontinentii tokko keessatti tokko kan kolonaayiizii gochuu hin danda'a. Dur ilaalamaa ture ilaalcha dogongoraati. Kolonii gochuudha kaapitaalizimii gahuu qaba kan jedhu hunda lolli sobaa hasawamaa ture. No. Kolonii gochuudhaaf dirqamaan kaapitaalizimii gahuu hin qabdu. Duratti sirna kaasnee Awurooppoonni amma garboomsuun Afrikaa keessatti duruu jira siin jedhu. Ani fi madaalli isaan itti darban san addunyaadhaaf dhiyeessan. Isaan communal society, slavery, slave owning society, feudal society, capital society jedhanii sila dabraniif Afrikaa keessattis kana dirqama kan hin jirre uumuudhaaf yaalan jechaadha. Afrikaa keessatti seerri garbummaan jiru ture. Alaa nuti Afrikaa keessatti waraana irratti kan booji'amanii sadarkaa garbootatti nyaanni ilaaluu jirtu yeroo dhiyoo gabaabaadhaaf hin jiru turan. Garuu jarreen sun jagnummaa ofiitiin, gocha ofiitiin, beekumsa ofiitiin qarshiidhanii miti. Sadarkaa hooggansaa gahu yeroo san so that was not a slavery jechaadha. Amma hanga ta'e to'achuudha jechaadha. Oromoonis seera gadaatiin ini hirkisaa jiru hirkoo jedhaa jiru. Hirkoo san hoolaaltu amma alagaan hoolaalu garboomsa jechuu danda'a. Maaliif madaalli qunnaa ofiitiin safaragaa inni. No inni hirkise gosa tokkotti. Maaliif booji'amaadha. Waraana irratti booji'ame. Han booji'e immoo namni meeqa wareegameeti. Kanaan kan ka'e hirkiseet kan amma jiru lubbuun booji'ame du'uu hin qabu. Gosa booji'e sanitti hirkatee tura gaafa inni afaan baree aadaa baree ofitti nafagaa nama kaa jedhee gaafatu yoo gaafatu namichi gaafii sun itti dhiyaate sun gosatti beeksisee gadaatti beeksisee gadaan irratti mari'ate gosni irratti mari'ate yoo fudhatama argatu moggaafame jechaadha. Dirqamaan moggaasee hin beeku Oromoo. Moggaasan dura namni kan dagatu yookaan immoo warri dhaga'uun barbaanne warri fedhii hin qabne waan kana dhaga'uudhaan tana utaalaniiti akka waan dirqamaan moggaasee of jabeessee of baay'isee godhanii haasa'u. No, inni hirkisee malee moggaafne. Moggaasan kan dhufu yoo warri hirkate sun gaafa gaafate. Yan gaafatu immoo gaashan afaan baruudhaa gamee qafita namni walitti makamu malee aadaas baruudha. Waa meeqa baree dhaloonni tokko darbee ta'uu danda'a. Gaaffii kun kan dhiyaatu agartee. So yeroo sana moggaafame jechaadha. Amma seerri biroo akkamitti kaan liqimsaa dhufee kan jedhu irratti amanteen politics. Mee sittan Indiyaa kolonaayiizii gochee duratti kaasne Indiyaa gootee ifti Ingiliis. Naayijeriyaas kolonii Afrikaa keessatti kolonii baay'ee qabdi. Naayijeriyaa dabalatee. Afrikaa keessatti hoo kolonaayiizii godhan hoo garboomsanis hoo kolonaayiizii godhanis duraan dursee kan godhan maaltu ture? Amantee isaanii irratti urgufu. Maal jechaadha? Ati iddoo tokko misoomsuu barbaadda garuu bosona. So
bakka san misoomsuudhaaf bosona san mancaasuun sirra jira. Qotiisa godhuuf. Qotiisa gochuudhaaf bosona san mancaasuun sirra jira. Mancaasuudhaaf immoo akkama godha jettee hoo yaadduu waan ittiin murtuu waan ittiin akkamitti si rakkisaa soo duraan dursitee maal goota? Akkasi goggogu goota. Akkasi goggogu maal goota? Quncee isaa irraa kaasta. Quncee irraa kaasan yaadaa hin goggogaami. Amma gaa amantee kee sirraa kaasan sirraa barbadeessan amantee isaanii sirratti fe'an jechaan quncee sirraa kaasan jechaan bu'a qunceen irraa ka'e jettee taate jechaan laayyaadhaan goggooda jechaan san taasifamaa santu taasifamaa ture. Kan kilaafaa dhufu kan isaanii cimaa dhufu kanaan kan ka'e yeroo tokko tokko immoo bakka kanaa manna kana jechuu dirqama jechuu keessa seenta maaliif lammiiwwan kee bakka bakkatti kan jiran kaan dirqamaanis jaalalaanis hoo fudhatan laalta dirqamaan hoo irratti fe'amuu laalta ati asitti kophaa dhufte hafte san fuudhumanna kanan fuudha jette ati immoo kan biraa ani karaa wannoodhaan balbalaan osoo hin taane karaa daawwii mana keetiin kan seene san fudhatte jecha kanaan kan ka'e aadaan keetis laafaa aadaan uummata Oromoo laafaa dhufe jechaadha. Amma maal irratti agarra kana jedhee kaasuun barbaadu marii kana irratti dhaabbilee siyaasa keenya irratti kana agarta. Akka baay'ee barbaaduuf dhugaa dubbachuu. Mee dhaabbilee maqaan dhahin meeqa isaantu waggaa 20 dabran keessa hoogganaa isaanii meeqa isaantu jijjiire. Oromoon kanaayyuu kanaa miti. Rakkinni keenya tokko hiikuu kan qabu. Maaliif namni tokko ijaarsa siyaasaa yookaan dhaabbilee siyaasaa dhaabee raawwatee gaafa dhaabame jalqabee hanga umrii guututti isumatu hooggana jechuun kuni salphina guddaadha. Maaliif namichaafis salphina. Namooti daa'imman dargaggoota bakka isaa bu'an hin oomishne jechaadha bari barsiisaa hin jiru jechaadha. Garaagarummaa kam argannarree namni sun hoogganaa keenya hunduu ta'e amma maaltu jijjiirama maal arganna? Because he's a dictator. Kana hundatu nu keessatti seenee. Kana hunda sirreessuun nu mala. Amma sirni Habashaadhaa kun jechuun kan amma jiru kun jechuudha. Achi fudhanne waan kan baay'ee kanneen kaas tole. Amma akka sirnaatitti yoo fudhanne ta'e jechuudha. Ka'umsi isaa amma warra kapitaalistii yookiin warra weestarniiti moo warra iistarniiti moo kanuma mataa isaa tolfatee amantiidhaan ka'eetoo saboota akka Oromoo dabalatee saboota Itoophiyaa jedhamu kana jechuudha. Kan amma bulchaatoo jiru jechuun kan amma humnaan irra jiru kun jechuudha. Ka'umsi isaa akkamitti dhufee amantuma giddugala godhatee ka'eete moo pirinsipiliiwwan sirna amma kapitaalistiin pirinsipilii qaba sooshaalizimiin pirinsipilii mataa isaanii qaqqabu ture hundi isaaniitu iyyuu achi keessatti. Garuu hundi isaanuu warra amanteedhaan walidhamee turani. Maaliif nugusoonni hoo muudaman Paappaasitti dhufee eebbisee mudaa miti. Gaafa jibbee immoo baaltii sa'aatii muraasatti allayyaa naqa nugusa sana. Fakkeenya adda addaa gara garaa biyyattii tana keessatti seenaa biyyattii tana keessatti kan taasifame kaasuun hin danda'amu. Teewodiroos fakkeenyaaf maraatiituma dabre bakka maraata. Maaliif inni maraataadha asiin immoo baaltiidhaan haadha isaa barbadeessa. So sanii waliin waliigaluu baannaan hin jiraattu turte. Maaliif baaltiin immoo meeshaa waraanaa guddaadha. Baaltiin zaatis propagaandaa kan jedhamu barra. Ruumar propagaandaa yookaan immoo force propagaandaa kan jedhamu sun baaltii jechuun inni waraana caala. Afaan Amaaraatti immoo maal jedhama xorka fattaa waree fattaa jedhama. So walii hidhoo qabu. Mootummaan fi amantii baay'isoo Itoophiyaa siisoo laqaddaash siisoo laangaash siisoo laaraash hoo jedhamu maal jecha siisoo laqaddaash siisoo laangaash siisoo laqaddaash siisoo dhamu laaraash jedhame አንድ አካባቢ ሲወራ harki sadi kan mootummaati.
harki sadi kan bataskaanati. Harki sadi immoo kan wattaadara weerariiti jechuudha bara. Biyyattiin akkasuma. Angaashiin wattaadara sadi. Waraana nugusaati. Araashii kan ta'u immoo eenyuun? Weeraraa ture wattaadara kan ture san. Qaddaashiin warra bataskaana sadan kan warri lafarratti jiraatan hin jiran jechuudha. Sadeen kanatu addaan hirataa ture biyyattii tana. So siistamiin walii dhooqa. Biraa dhiisiti bataskaanan kufee miti wannoon daayinasitiin agawu. Za'a agawee kan jedhamu. Bataskaana kuffisee. Kanaan wal hidhate. Garuu amma moodernii jenna. Hinaawwina modernizeeshin maalii filannoodhaan mootummaa filannoodhaan aangoo qabatu maalii hawwiidhaan dhufuu bara. First and foremost sila hawwiteef sila jara kaan laalteef psychological makeup waggootii 10,000 yookaan waggootii dhibboota hedduutiin uumame sun si keessaa ba'a jechuu miti. Kaapitaalizimii keessa seentee waggaa 200 waggaa 300 kaapitaalizimii keessatti teessee ilaalchi kee fiidaalii handurii san ta'uu danda'a. Inta as argameef mul'ateera. That's why warreen abbaa qabeenyaa warshaa qaban hojjetee bulaa irratti taphachaa turan. Maaliif warshaa haa qabaatan malee fiidaal seentimentiin isaanii akkuma jiruun intact. It was intact. Booda suuta jijjiiraman ammallee jirti. Amma kunoo Ingiliis keessatti biyya guddate Ingiliis miti namni tokko gonfoo godhatee kazaraa qabatee jiinii takka qabatee goordoon jiinii takka qabatee sar jedhamee kan itti dabalatu hin qabu shii qabatee godha. Burjaa.